السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. hordoftan badhaas mobile tiif jira jirtu warreena amantaa biraatiifis ashamaa harka fuuneen isin jedha. Akkuma beekamu barnoonni keenya kan fuulduraatti akkam darbe caalaa deemaa isin jechuu barbaade. Akkasumatti arraas barnoota addaa barnoota haalaan barbaachisu kan hedduu isin fayyada jedhu isin qabadee dhufe. Barnoonni kun maal kan jettaniif haara mobile keenya chaarjii seef itti godhannu akkasumatti chaarjii keenya itti qusannu yookaan jechuu isinitti himu barbaade. Yookaan chaarjii seever godhannee chaarjii keenya akkaataa itti tursiifachuu dandeenyu yeroo dhiyootti isin biraan gajeetii yaada. Kanaaf YouTube chaanaalli kun haaraa waan ta'eef jajjabeessuun isinirra jiraata. Viidiyoo kana osoo hin eegalleen dura jalqaba laayikiidhaan eegaluu qabdan. Erga laayikii gootanii booda share comment illee godhuu yaada qabdan achi galatti barreessuu ni dandeessan. Kana malees chaanaala baay'eetu jira waliin isin barsiisaa. Hangmasitti YouTube badhaas mobile tiif kan jiru kana wal bartanii jirtan kana subscribe like share godhuu hin dagatinaa. Akkasumatti YouTube ni biraa ta'uu kan jettaniif kan diraamaa baay'ee akkasumatti barnoota waa diraamaa waan baay'ee of keessaa qabu hedduutu jira. Kanaas yeroo dhiyootti isin biraan hin gaajeetii yaada. Kanaaf YouTube kana subscribe gootanii kan jalaa argachuu ni dandeessan. Yeroo dhiyootti wanti nuti gaddiifnu kan isin bira geessuuf YouTube subscribe erga gootanii booda mallattoon notification kan cinatti mul'atu ichi cina jira. Kanaaf subscribe erga gootan mallattoo notification tan fuulduraa san tuqxanii erga mallattoo san hin tuqxan booda tan all jettu irra kaa'attanii waan nuti gallakkifnu yeroo dhiyootti akka isin bira ga'uuf isin fayyada. Asumaan osoo gama baraattiin kunneen dura waan dhaamachuu barbaade yaadni isin komentii galannaa keessan hedduu na jajjabeessa baay'ee na jajjabeessa. Kanaaf yaada keessan komentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Na jajjabeessa laayikiin keessanis jabina naaf kenna. Akkasumatti maatii naaf ta'a. Warreen haaraa dhuftanis maatii naaf ta'uu hin dagatinaa. Asumaan gama barnootaatti kunnaan isiniin jedha. Naxaratti murree ture baala isiniin ture barnoota darbe irratti akkaataa baatirii keenya seef itti godhannu qabadee isin dhufaa isiniin jeetiin ture. Akkasumatti baatirii akkaataa seef itti godhatan yookaan chaarjii itti qusatan isin barsiisuu deema. Asuma warreen chaanaala keenyaaf haaraa taatan chaanaala keenya subscribe like share godhuun jajjabeessaa. Akkasumatti yeroo waan nuti gadhiifnu kai yerootti daddaftee isin dhaqqabuuf mallattoo subscribe kana erga dhoytaniin booda all tan jettu achi dureerti mallattoo notification yookaan achi dureerti jechuudha. Mallattoo notification sana erga dhoytaniin booda all ta jettu irra kaa'attanii waan nuti gadhiifnu yerootti akka isin dhaqqabduuf isin gargaaraan isiniin jedha. Mee akkasumatti dhufee amma fakkeenyaaf gama barnootaatti isin dabarsu. Gama barnootaatti erga dabarreen booda iddoo setting jiru kana setting kan jiru kanuma bilbila keenya irraa kana seenna. Erga achi seenneen booda iddoo location jiru ni argitan natti fakkaata. Iddoo location jiru isinii mul'achaa jira natti fakkaata. Iddoo kun iddoo kam kan jettaniif iddoo location jiru jechuu isa kana kun iddoo location jiru kana erga seenneen booda iddoo namni xiyya isinitti qabu jechuu iddoo location jiru sana. Kanaaf iddoo location jiru kana erga seenneen booda akkuma beekamu asitti wifi and bultos skynet kan jiru kan xiyya isinitti qabe. Kan xiyya isinitti qabe haalaan hordofa. Wifi and bultos skynet giyya unu akkuma irratti yeroo irra cuqaase asitti na dabarsa. Wifi akkanatti banaa yoo ta'e mobile keessan daddafee ifaa fixaa jechuudha. Wifi skynet giyya jira bultos skynet. Kanaaf daddafee mobaayiliin keessan baatirii isin qusatu jechuudha. Yoo kun banaatee baatiriin keessan daddafee isin irra dhumuu danda'a. Baatiriin keessan isiniif hin qusatu isin jechuu barbaade. Kanaaf yoo akkanatti banaa jiraate hanga danda'ametti baatirii keessan seef godhachuudhaaf isteeppiin inni tokkoffaa kan isin agarsiisu kana ta'a. Kanaaf akkanatti erga jala seentaniin booda wifi skanaan givi bultos kaaniin kan jiru kana jala seentanii akkanatti ofirraa godhuu qabdanii jechuudha. Ofirraa godheetiin jira. Iddoo lameen an xiyya isinitti qabe kana yoo ofirraa goone mobaayilii keessan chaarjii qusachuu hin danda'uun isiniin jedha. Kanaaf yeroo ofirraa gootan hanga danda'ametti gargaarsa rabbii keenyaatiin akkasumatti isiniif kan qusatu natti fakkaata. Ammas isteeppii isa lammaffaattiin darbee isin agarsiisa. Isteeppiin inni takkaffaa isa kana jedhama. Isteeppii isa lammaffaatti yeroo deenu ammallee mallattuma settingii
mallattoo sitingii kana an xiyyeessinitti qabu. Mallattoo sitingii isa kanaa jechuudha. Akkuma beekamu mallattoo sitingii kanneen geengoo isinitti qabu kana geengoo isinitti godha. Kunoo isa kanaa jechuudha mallattoo sitingii isa kana. Mee mallattoo sitingii kana keessa galleetuma ilaallu. Sitingii yeroo akkanatti jala seennee jirru akkasuma baatirii kan jiru kana ni jira kun asuma ni jira baatirii kan jiru kana jala seenna. Iddoo nuti isinitti qabu iddoo baatirii jiru kana jala seenna. Yeroo akkanatti baatirii jala seenne baatirii seever kan jiru kana as jala jira jechuudha. Baatirii seever kan jiru as jala jira. Kan seever argaa jirtan natti fakkaata. Yookaan appilikeeshina ofirraa cufuu barbaadan san akka ifaan finne appis are running normal kan jiru kana jala seentan. Kanaaf meemma fakkeenyaaf karaa gabaabaadhaan karaan an deemu na hordofaa haalaan. Baatirii seever kan jiru kana akkanatti irra cuqqaasee ni jira. Akkana on yoo gootan baatirii keessan hanga danda'ametti isiniif qusataa jechuudha. Baatiriin keessan hamma danda'ametti isiniif qusataa. Ammas isteeppiin inni lammaffaa yookaan inni walakkaa kanaa na fakkaata. Isteeppii isa sadaffaatti osoo hin dabarree dura amma isteeppii isa keessa jirru isa baatirii seever yookaan akkanatti erga on gootaniin booda amma turuun ofirraa godhuuf illee asuma jala jira. Kanaaf akkanatti on godhachuu qabdan. Yeroo fakkeenyaaf ija keenyaaf illee dawaan natti fakkaata. Akkasumatti isteeppiin inni lammaffaa kana fakkaata. Mee fakkeenyaaf isteeppii isa sadaffaatti darbeetiin isin agarsiisa. Isteeppii isa sadaffaatti ogguun darbu amma fakkeenyaaf appilikeeshina fedhayyuu yoo ta'e appilikeeshina baay'inaan nuti keessa seennee fayyadamnu appilikeeshina hundumayyuu qaqqabnee xiqqoo dhaabbadhuudha. Fakkeenyaaf feesbuuk akkana qaqqabee xiqqoo dhaabbaan akkuma argaa jirtan. Appiin fooqa joo kana mee achi gubbannaa fitina fakkaatti irratti hin dhawa. Yeroo akkatti raddee akkana jala seentanii jirtan. Akkanatti erga jala seentaniin booda baatirii kan jiru as jalatti dhufa kan iddoo nan xiyyeessinitti qabe iddoo baatirii joo kana. Iddoo baatirii joo kana erga irra cuqqaastaniin booda gama nu dabarsu oolmaan eeyina. Hordoftoota koo nagila deemaa haalaan hordofaa barnoonni koo barnoota xiyyeeffannaa namni itti kanneen yookaan irraa baratu ta'e barnoota namni irraa baratee nama biraallee barsiisuu danda'u yeetiin amanaa jechuudha. Kanaaf mee iddoo baatirii joo kana irratti hin cuqqaasa. Kunoo akkuma argaa jirtan asitti nas dabarsaa jechuudha. Background direction kan jiru as jala jira. Background restriction kan jiru namayyuu ni harkana fakkaata. Iddoo kanarratti cuqqaasa. Akkuma argaa jirtan restrict iddoo jiru kana restrict gootanii baatirii keessan hamma danda'ametti qusachuu ni dandeessan natti fakkaata jechuudha. Baatirii keessan seef godhatanii akka ajaa'ibaatti yeroo dheeraaf fayyadamuu ni dandeessan. Baatiriin keessa yoo wanni hangaan isiniin jee kun banaa yoo kan jiraatu taate kan cufadhaa isiniin jee cufaa jiraachuu baate baatiriin keessan ni dhumaa jechuudha. Jarjaree bilbilli keessan illee tasa darbii ooguu danda'a jechuudha. Waan hanga kana yoo ofirraa kan cuftan taate moobaayilli keessan baay'ee chaarjii seef isinii godhee isinii qusata. Akkasumatti hedduu nillee in oowwuu jechuudha. Oowwee yeroo xuuxanii fi yeroo hunda isin rakkisu isinii jechuu barbaade. Akkasumatti isteeppii isa afuraffaatti yogguu dabarru isteeppii isa afuraffaatti yeroo dabarru baay'ee isin fayyada jeetiin eegaa jechuudha. Isteeppiin inni afuraffaa kunilleen akkuma beekamu isteeppii kan amma dura baranne isteeppii meeqaa? Isteeppii takkaffaa, lammaffaa, sadaffaa xumuree jira akkasuma na fakkaata. Kanaaf isteeppii isa afuraffaatti osoo hin dabarreen dura isteeppii kanarraa waan maal barattu? Akka gaaffiitti mee maal barattan? Waan barattan yaalii irra gaggeessaa jirtanii? Isteeppii afuraffaatti ni dabarraa. Isteeppii afuraffaatti osoo hin dabarreen dura YouTube kanaaf namni haaree taatan laayikii tuquudhaan eegala. Laayikii erga tuqxan booda sheer godhaa nama hunda biraan ga'a akka irraa baratan. Fakkeenyaaf isteeppiin inni afuraffaa yeroo itti dabarru kana fakkaata. Isteeppiin inni afuraffaa asumaan bilbila keenya gama gubbaa kana gadi hirkisnee ni jira. Kun iddoo isinitti mul'achaa jiran fakkaata. Baatirii seever yoo kana yeroo takkaaf gacuqaasna. Baatirii seever kan jiru kana kan xiyyeessinitti qabu kana. Yeroo takkaaf yeroo kanatti gadi cuqaasumee waan inni fideeyna. Kunoo akkuma argaa jirtan gacuqaasee tan jira jechuudha. Gacuqaasee tan jira. Bilbilli kiyya akkuma beekamu kun akkuma isin argaa jirtan karaa naa gurraachomee jira jechuudha. Ija keenyaaf illee akkanaatu dawaadhaa. Akkanaatu baay'ee isin fayyada. Iji keessan isin miidhamtu yeroo baay'ee hanga barbaadan bilbilatti fayyadamuu ni dandeessu jeeta yaada. Kanaaf
bilbila keessan baatirii seef godhuudhaaf isteeppii isaa afran kana isin fayyada. Isteeppii afuriin isin qaraasee jechuudha. Yookaan isin barsee jira jechuudha. Isteeppii afraniin isin barsee kanatti yoo fayyadamtan baatirii bilbila keessanii seef godhachuu yookaan qusachuu dandeessan. Akkasumatti YouTube keenyas share godhaa waliif dabarsaa. Viidiyoo kan laayikii tuquu hin dagatina. Kana ammoo YouTube keenya kanaaf haaraa taate subscribe tuquu hin dagatini. Barnoonni nuti irraaf qabannee dhiyaanne barnoota hangana natti fakkaata. Hamma barnoota dhufuun walitti dachaanutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.